السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي وما أجب كبجي مفتالة وبقنا جيان كرجعنا لكنا رفتني نمني كرجعنا لكنا يرفتن حارات سبسكرايب دقتنا فيديو جرجلالتني موكم منتي بريسو في لايك جوشو هندقتنا سننجر أبلي وانكيا إن شاء الله وانتي fayyuu tokko qabeetiin isinii dhufaa keessatti waa'ee furdinaa irratti viidiyoolee dabbaarratti baay'ee hojjetin jira keessa deemtanii ilaaltanii itti fayyadamuu ni dandeessan isinin jedha viidiyoon har'a qabee isin dhufellee viidiyoo bifa haarawaan isinii fide baay'ee waan isin fayyaduu fi waan yeroo gabaabaa keessa furdachuu dandeessanii ijaan laallamee wanni sa'amu tokkoyyuu hin jiru ijaan laaltanitti itti dhiyaachuu waan baay'ee sodaanna jechuudha bakka hin kenninuu fi wama kamuyyuu rakkoon kamullee gaafa nu mudatan nutuyyuu bakka hin kennineef nu mudatan jechuudha baay'ee of eeggannoo waan taasisu akkuma sana wantoota furdinaaf baay'ee isin fidullee jechuudha kanan argadhu kun hin jiru maal jedhama mee har'a waa lama bichaa isin fidee dhufeetiin jira waan lama sadii karaa salphaa ta'een jechuudha inaba mujaffaf yookaan inaba goggogaadha akkasuma zabiba jedhama zabibni kun gosa sadii jira diimatu jira booratu jira bifa kanatu jira jechuudha ergaa bifti kun irra caalaa fi filatamaadha jechuudha bifti kun baay'ee kan furdina irratti gahee guddaa taphatu jechuudha dubartii ulfallee akkasuma dubartii haraasillee akkasuma dubartii heerumaa deemtu yeroo gabaabaa keessa daftanii akka furdattan akka miidhagdan isin taasisaa jechuudha kana bichaa miti faayidaa hedduu qaba jechuudha namni viidiyoon kiyya har'aa waan gabaabbatee malee namni faayidaa hedduu qaba namni kun jechuudha dhiiga keessanillee isiniif guutaa karaa taphaan hanqina dhiigaa warroonni qabdan ni milkooftan jechuudha akkanattillee ni nyaatama hanqina dhiigatii fakkeenyaaf akkanattillee nyaachuu ni dandeessan jechuudha egaa inaba kana gogaa isaati fuudhee bishaan ho'aatti naqeetiin jira jechuudha akkaataatti hojjennu isinitti agarsiisa walakkaa tokkoof daqiiqaa amma ta'e akkanumatti keettan haajii dhufii jechuudha ergasii booda kun akkanatti ni jiidha xiqqoosii akka waan bokokuu amala bokokuu qaba eegasii keessaa fuuna jechuudha dhiinee anamma dura bishaan duraa sana dhiqee gadi naqee isa kanatti buuse bishaan haarawatti buuse erga bishaan haarawaa keessallee haala kanaan xaffafne maal goona kallaaxatti naqnaa jechuudha fuuneetumaan kallaaxaa yookaan isa daakuu kanatti naqnaa jechuudha ergasii inni kuni aannan haliiba yookaan aannan mi'iidha aannan mi'ii waan argannellee niidoo haliib niidoo bishaan burcuqqoo tokkotti godhuu ni dandeessan jechuudha maankaa lamaa fuutanii rakkina hin qabu aannan mi'ii burcuqqoo tokko itti naqnee jechuudha ergasii kuni xahiniyyaadha akkuma kanaan dura isinitti himaa ture yookaan immootiyyuu simsima daakamaa yookaan akka cuukkootti dalagamee jechuudha zayita simsimaatiin cammaqame wanni kun jechuudha erga kana ni daakna jechuun hunda isaatu walitti jara sadiin kana bichaa jechuudha inaba xahiniyyaa akkasuma aannan jechuudha walitti daakna sirriitti haa daqiiqa jedhu erga kana inabni immoo firee xiqqishoolee akka habbaa xiqqoo ho'iif keessaa qabdi waan ta'eef firee sana keessaa baasuun dirqama jechuudha kanaaf xiqqoonni daakna hamma inni daakame bullaa'u tokko ni daakna jechuudha kallaaxaadhaan erga daakne bulleessine booda saffaayetti naqna jechuudha yookaan mishkaala yookaan ginkaaka gingilchaa jechuudha itti naqna kunoo daakee jira amma fakkeenya xumuree jira burcuqqoo qopheesse itti naqee xaffafee jira jechuudha wanti irraa xaffafillee firee zabiibatti ol hafaa jechuudha amma kun waan tokko hin qabu naa'am akka haliibatti baay'ee bareedaadha xaama sallee xaama dhangaggaa'aa hin qabu xaama fokkataa hin qabu inabnillee mi'aanii qaba garuu mi'aa baay'ee lubbuu nama dhahu hin qabu akkasuma xahiiniyyallee mi'aanii qaba mi'aa immoo lubbuu nama dhahu hin qabu egaa kana ni dhuynaa jechuudha isaa booda sa'aatii laaqana booda irbaata booda akkasuma ciree boodallee burcuqqoo tokko jechuudha yoo dadhabdan immootiyyuu sa'aatii irbaataa fi laaqana booda fayyadamuudhaaf yaalaa isiniin jedha kunooti ka keessaa xaffafee kana fakkaataa jechuudha qoola inabaatti akkanatti bayaa qoolli inabaa olafaa kaan immoo kunoo burcuqqootti buusetiin jira burcuqqoo tokko ta'anii jechuudha irratti akkanatti haala kanaa itti fayyadamne jenna yeroo gabaabaa keessatti mee torbee tokko addaan hin kutin torbee tokkoof itti fayyadamaa jechuudha haala gaariidhaan fayyaa keessan guutuu osoo waan tokko isinirraa hin dhaqne dhiibbaa tokko osoo isinirraa hin geenne furdachuu dandeessanii jechuudha baay'ee bareedaadha inshaallaatti gammaddan jedhee abdiin qaba viidiyichaan kun yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatina yaada keessanillee immoo karaa koomantiitiin naa kaa'u hin dagatina isiniin jedha obboleewwan kiyya kana immoo dheeressuu hin danda'u nu bira qorre waan birii akka xiraatii jechuudha haliib niidoo kana itti fayyadamuu ni dandeessanii
fuutanii jechuun mankaa lama burcuqqoo buustanii ergasii bishaaniin kurtan jechuudha. Egasii walitti daayitan rakkina tokko hin qabu jechuudha. Egaa sheeppii bareedaa barbaadan akkasuma mootii qaama wal qixxaa'aa miidhagina bareedaa barbaadan itti fayyadamu. Anas minjaa buleewwan kiyyaa laakiin dagachinaa nagiyaa tura.